Jirtu kabajamtoota daawwattoota BBS oduu ammaaf qabadhee dhiyaadhan isinitti hima oduu wajjinan Munawwar Ahmadi. Oduu kana jalqabaatiin lammiileen 14,000 caalan godina Wallagga Bahaa aanaalee garaagaraa keessaa hidhattoota Amaaraatiin buqqifaman rakkoo cimtuu keessatti argaman. Haleellaan hidhattoota Amaaraatiin kanneen buqqaanii rakkoof saaxilaman Oromoota bara 1995 keessa sababa hongeetiin Harargeerraa aanaalee godina Wallagga Bahaa keessaa qubsiifamani. Badri Yusuf gabaasa akkatti aanutti qindeeffate. Godina Wallagga Bahaa aanaalee Giddaa Ayyaanaa Sibuu Siree fi Galiilaa Limmuu keessatti haleellaa hidhattoota Amaaraatiin lammiileen qe'eef qabeenya isaanirraa buqqaan rakkoo hamaa keessatti argamuu jedhame. Lammiileen Oromoo bara 1995 keessa Harargeerraa Wallagga Bahaa aanaa Sibuu Siree Araddaa Baqqoo Jimaa keessa qubsiifaman yeroo ammaa haleellaa hidhattoota Amaaraan qe'eef qabeenya isaanirraa buqqaanii rakkoo hamaa keessummeessaa jiru jedhamee jira. Tuttuqqeen hidhattoota Amaaraa kun ganna tokko kan caale yeroo ta'u torbee dabre keessa haleellaa adeemsifameen lammiileen buqqa'uudha kan gabaafame. Garii ajjeefamuu fi namoonni baay'een ammoo adda faffacanii akka jiran gabaafamee jira. Hidhattoonni Amaaraa naannichaa weeraran kanneen qabeenya qotatee bultoota kanneen akka Jimaa, Looyizii fi Bishingaa jalaa gubuu kaanis saamuu isaanii maddeen gabaasanii jiru. Lammiileen haleellaa humnoota Amaaraaf saaxilaman kanneen yeroo ammaa jireenyi isaanii ganna 27f carraaqqatan hundi jalaa manca'ee jira. Lammiileen 14,000 caalan rakkoo hidhattoota Amaaraa achi turanii fi bakka birarraa dhufaniif saaxilaman kanneen yeroo ammaa maatiin hedduun kan adda faffaca'an yeroo ta'u garii ammoo gara Harargeetti deebi'uudhaaf dirqamuu isaaniitti kan gabaafame. Aanaa Gudayyaa Biilaa keessaayis lammiileen baay'een buqqaanii jiru. Addatti aanaa Giddaa Ayyaanaa gandeen naannawa magaalaa hangar guutee jala jiran kan akka Fiixee Baqqoo ganda 5-6 Bareedduu Waajja fi Alii Jaman keessaa jiraattonni guutummatti haleellaa hidhattoota Amaaraatiin buqqaanii jiru. Gandeen daangaa aanaalee Galiilaa Limmuu Abeedoon Goroo fi Giddaa Ayyaana irratti argaman baay'een ibiddaan gubatanii jiru. Hidhattoonni Amaaraa gandeen kana weeraran qabeenya uummataa kaan saamuun kaanis ibiddaan mancaasanii jiru. Bulchitoonni aanaalee eeramanii haleellaa uummata irratti aggaamamee fi miidhaa olaanaa dhaqqabee kana dhaabsisuuf tarkaanfii fudhatanii qaban jechuun qeeqamanii jiru. Duraan bulchaa godina Wallagga Bahaa kan turan obbo Alamaayyoo Tasfaayee haleellaa kana hidhattoota Amaaraatu raawwate jechuun BBCtti himanii jiru. Hidhattoonni Benishaangul Gumuzis amma dura haleellaa wal fakkaataa raawwatuu isaaniitti kan gabaafame. Hidhattoonni Amaaraa haleellaa kana raawwatan kanneen achi turanii fi bakka birarraa dhufan ta'uu jiraattonni buqqaan ni himu. Hoogganaan biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa obbo Shaafii Huseen ammoo hidhattoonni Amaaraa haleellaa tibba dabree keessaa qooda qaban jechuun amananii jiru. Gama biraatiin dhaabbata biyyoota gamtoomanitti waajjirri gargaarsa namoomaa qindeessu Oochan godinaalee Wallagga Bahaaf lixatti lammiileen 25,000 caalan gargaarsa fedhanis deeggarsi namoomaa hin dhaqqabne jee. Addatti maatiin 37,000 amajjii dabree keessa qe'eef qabeenya isaanirraa buqqaan hanga ammatti deeggarsa namoomaa akkan argatin Oochan hubachiisee jira. Dubartoonni harma hoosisan daa'immaniif dubartoonni ulfaa nyaata madaalawaaf saaxilamullee Oochan hubachiise. Kana malees meeshaaleen wal'aansaa fayyaa akka naannichan dhaqqabneef hidhattoonni danqaa tahanii jee Oochan lammiileen buqqaan kanneen rakkoo bishaan dhugaatis akka qaban Oochan ibsee jira. Daa'imman kuma hedduu ta'anis sababa rakkoo nageenyaa mudate kanaan buqqaanii carraa barumsan ala tahuudha kan gabaafame. Pireezidaantiin Keeniyaa Uhuru Keeniyaataan Itoophiyaa keessatti qaamonni wal waraanaa jiran lola akka dhaaban yaamicha dhiyeessan. Pireezidaantii Keeniyaataan ibsa gabaabaa roobii kaleessaa baaseen walitti bu'iinsa Itoophiyaa keessatti deemaa jiru ilaalchisee qaamolee wal waraanaa jiran lola dhaabanii marii karaa nagaatiin akka furatan gaafate. Ibsi kunis waajjira pireezidaantichaa irraa kan bahe yeroo ta'u ibsa kibxata dheengaddaa barreessaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guuterees uummanni Itoophiyaa walitti bu'iinsaa fi dhangala'uu dhiigaatiin akkaan dararamu itti fufuu ibsee qaamoleen Itoophiyaa keessa jiran hundi hatattamaan dhukaasa akka dhaaban jechuun gadi jabeessee gaafate. Antooniyoo Guuterees dhaamsa isaanii kanarra deebiin kan dhiyeessan Olompikii Chaayinaatti godhamuuf imaluu isaaniitiin wal qabatee waliigaltee idil addunyaa Olompikiif jamee dhukaasni akka dhaabbatu waliigalame bu'uura godhachuuni. Olompikiin isaaf jamee waliigalteen dhukaasaa dhaabuu kan idil addunyaatti godhamu kan gaafatame kunis biyya Chaayinaa Beejingitti Jummata boruu gurraandhala 2022 kan eegalamu ta'uun ni beekama. Pireezidaantiin Keeniyaa ibsa kaleessa baase keessatti uummanni Itoophiyaa sammuu nagaatiin Olompikii akka simatanii fi araara dhugaatiif daandiin akka saaqamu gaafatee jira. Pireezidaantiin Keeniyaa ibsa hatattamaa kana kan baase
akka pirezidaantii Keeniyaattii fi akka obboleessa uummata Itoophiyaatti yaamicha kan dhiyeesse ta'uu ibse walitti bu'iinsi biyya ollaa isaanii Itoophiyaa keessatti deemaa jiru kabaja aadaa biyya guddittii fi qaroomina waloo waliin horatan kan haqu ta'uu ibsan. Dabaluunis pirezidaantichi nageenyaa fi tasgabbiin Itoophiyaa kan dhufuu danda'u qaamonni biyyattii keessatti argaman hundi waliigaltee karaa uummata biyyattii biratti fudhatama qabuun qofa ta'uu eeraniiti jiran. Kanaaf adeemsa marii araara biyyaalessaa hunda hirmaachise mijeessuu fi yaadota keessummeessuun gara kanaan furmaanni argamuu akka danda'u eeranii jiran Keeniyaattan. Kana malees mariin biyyaalessaa kun Itoophiyaa guututti dhiibbaalee walitti bu'iinsa uuman kan xiqqeessu ta'uu ibsee jira. Keeniyaattan mootummaan Itoophiyaa marii biyyaalessaa hunda hammateen gaggeessa jechuun komishiniin marii biyyaalessaa akka hundeeffamu ibsuun kan beekamu. Akkaataan hundeeffama komishinii marii biyyaalessaa olaantummaa mootummaatiin kan bu'uureffame ta'uu wajjin wal qabate amanamummaa isaa irratti qeeqni jabaan dhiyaatee jira. Senetarri Ameerikaa Jim Risch miseensota abbootii gadaa Karrayyuu kanneen humnoota mootummaatiin ajjeefamu komishiniin mirga namooma Itoophiyaa ibsee irratti hundaa'uun cunqursaa uummata Oromoo irra gahaa jirtu barreessee jira. Senetar Jim Risch miseensa mana marii Ameerikaa fi koree haajaa alaa yeroo ta'u barruu gabaabaa fuula tiwutara isaa irratti gurraandhala 2022 maxxanseen gabaasa komishinii mirgoota namooma Itoophiyaa ajjeefamuu abbootii gadaa Karrayyuu ilaalchisee baasee irratti hundaa'uudhaan dararama mootummaan Itoophiyaa uummata Oromoo irratti raawwataa turee fi jiru ibseetti jira. Qondaalli Ameerikaa kun maxxansa isaatiin ajjeefamuu abbootii gadaa Karrayyuu 14 humnoota mootummaatiin jalqaba ji'a muddee ajjeefaman gabaasa komishinii mirgoota namooma Itoophiyaa mirkaneessee bu'uura godhachuun uummanni Oromoo lola kaaba Itoophiyaatti gaggeeffamaa ture duras ta'ee booda ummata mootummaa biyyattiitiin cunqurfamaa jirudha je. Mootummaan Ameerikaa nageenya biyyattii sanitti buusuuf tattaaffiin godhu akkuma jirutti ta'e qaamota yakka raawwatanis seeratti dhiyeessuun dirqama ta'uu dubbate. Waraanni bilisa baasaa Gaambeellaa fi waraanni bilisummaa Oromoo akkaataa waliin lolan irratti waliigaluun ibsame. Waraanni bilisummaa Oromoo fi waraanni Gaambeellaa mootummaa Itoophiyaa waraanuu irratti humnoota isaanii waliin leenjifachaa turuu fi sirna eebbaatis waliin gaggeessaa turuun ni beekama. Ji'a sadaasaa keessaa waraana waloo waliin leenjisaa turan iddoo tokkotti waliin eebbisaniiti jiran. Guyyaa irraatis barruun fuula Feesbuukii Gaambeellaa Liberation Front irratti maxxanfamte akka ibsitutti waraanni adda bilisa baasaa Gaambeellaa fi waraanni bilisummaa Oromoo diinota isaanii kan ta'e mootummaa Bilisiginnaa akkamitti akka dhabamsiisan irratti waltajjii marii qopheessaniiti jiran. Waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa zoonilee garaagaraa keessatti humnoota haaraa yeroo garaagaraatti leenjisuun humnoota mootummaa Itoophiyaa haleelaa jiraachuun ni beekama. Keessaafuu zoonilee kibbaa lixaa fi giddu galeessaa keessatti irra jabeeffachuun iddoowwan baay'ee to'annaa isaanii jala oolchuu ibsa yeroo garaagaraatti baasaa turaniin ifoomsaniiti jiran. Addatti humnoonni waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa keessatti tibbana kana eebbifame mootummaa Itoophiyaa harrifaasisee fi uummata Oromootti abdii horuu namoonni miidiyaa hawaasaa irratti viidiyoo qoodaa turan dubbachaatti turan. Waltajjiin tumsa waloo humnoota Gaambeellaa fi waraana bilisummaa Oromoo kunis eessatti akka gaggeeffame ibsamuu baatus suuraaleen gaara jalatti kaafamte ni mul'atti. Ji'oota muraasa dura humnoonni federaalistii 9 ta'an kan waraana bilisa baasaa uummata Gaambeellaa fi waraana bilisummaa Oromoo keessatti argamu mootummaa Itoophiyaa afaan qawweetiin buqqaasuuf Ameerikaa Waashintan DC'tti waliigaluun ni beekama. Lammiileen Itoophiyaa 370 caalan mana hidhaa Jabuutii laga Arjaamoo keessatti rakkoo argaa jiru jedhame. Kanneen qabamanii gara daangaa Itoophiyaa magaalaa Daawwalleetti darbataman keessaa mootummaan Itoophiyaa namoota hedduu qabee gara adda waraanaatti geessaa jira jedhame. Badri Yusuf dhalataa Oromoo Jabuutii irraa dubbisee jira. Lammiileen Itoophiyaa 300 caalan magaalaa Jabuutii keessaa qabamanii mana hidhaa laga Arjaamoo keessatti dararamaa jiru jedhame. Gama biraatiin lammiileen gara daangaatti darbataman garii mootummaa Itoophiyaatiin adda waraanatti fudhatamu baqataan Oromoo Jabuutii irraa BBS odeeffate tokko ni dubbata. Mootummaan Itoophiyaa fi Jabuutii waliigaluun duula lammiilee Itoophiyaa Jabuutii keessa jiraatan qabee gara daangaatti darbuu itti fufanii jiru. Humnoonni mootummaa Jabuutii magaalaa Jabuutii gandeen garaagaraa keessa
bakka hojii fi manneen jireenya seenanii nama guuraa jiruu jaa dhalataan Oromoo magaalaa Jabuutirraa BBS odeeffate. Addatti erga wixata dabree kaasee dulli qabaa kun cimuu isaati kan himu. Humnoonni mootummaa Jabuutii bakka namoonni rafanitti dhufanii qabuun gara mana hidhaatti geessu. Kanneen qabamanii guyyoota 15f mana hidhaa Lagahar keessatti argaman ammoo rakkoo keessummeessaa jiru jee. Keessattuu galgala toora sa'aatii 5 hanga halkan sa'aatii 9tti raafni kun gandeen magaalaa Jabuutii Alisabii fi Damarjoog jedhaman keessatti itti fufee jira. Magaalaa Jabuutii gandeen Oromoonni baay'inaan keessa jiraatan kan akka Aribaa fi Kaarti'aa jedhaman akkasuma bakkoota hojii Riyaad, Baalasraamboo fi Eeroon jedhamanitti qaban kun itti fufuu isaati dhalataan Oromoo kun kan dubbatu. Sababa siyaasaa biyya Itoophiyaa kana keessa deemu jiru kanaaf takkaas keessa naqatanii hawaan takka sinfuune matuma kan kee alarraa fuudhan hawaan takka waliin sinfuune matuma kan kee qofaa anuchuu kan kee fudhachuun hin jirre hawaan manarraa qabdu fudhachuun hin jirre hawaan nyaattu keessaan qabne manumarraa si kaatan jechuu kan nuti ummata bakka raafanitti halkan uleen tumanii nama meeqan bakka du'aarraan gahan mana hakimaa keessaa kan argamuutu jira kan bakka naggaara janitti hanga guyyaa 15 hidhamuu jiru jira kan waan takka kan Itoophiyaatti hin darbine akkanuma waan takka dhabaa Namoonni 370 erga qabamanii guyyoota 15f mana hidhaa Lagahar jedhamu keessatti kutaa tokko keessatti dararamaa jiru jechuun dubbata. Duula maqaa raafa jedhuun magaalaa Jabuutii keessatti adeemsifamaa jiru kanaan dubartoonni harka qalleeyyis hedduun yeroo ammaan tana guuramanii mana hidhaa keessatti rakkataa jiru. Namoota mana hidhaa tursiifamanii gara daangaatti darbaman keessaa namoonni du'an akka jiranillee namoota achirraa gara Jabuutii deebi'anirraa mirkaneeffatuu dubbata namni odeeffanne. Namoonni qabaman kun xalaa baqattummaa kan dhaabbata dhimma baqattoota UNHCR qabu. Warreen qabnes ka qabus tokkollee narra kadhiifamu jiru humnaan as keessaa darbamu jiran. Guyyaa 15 warran darbamanii jira nama 360 ta'an namni sun ulaa takka keessa qofa jiran. Namni nu keessa du'ellee ni jira ijoolleen maqaa isaanii hin beeku. Dubartoota ilmoo qabu karaarra deemee warreen waa kadhatu dubartoota baqattoota achi ijoolleen isaanii hogguu baqatte mootummaan biyya irraa baaftee dubartoota baqattootaa kaas keessa deemanii sadaqaa kadhatan tokko ilmaan isaaniitti waliin kamana kireeffatee jiru manatti itti dhaqanii ilmaan isaaniitti waliin ogeessa harrafanii boduuraatti banu jiran. Namoota maatii qabanis bakka jiranii fudhatanii deemuun qabeenya qabanis osoo hin fudhatin gara daangaatti darbatu. Addatti dubartoonni gara mana hidhaa Lagahar jedhamu erga geeffaman booda mukkeen mooraa mana hidhichaa keessa turu. Achumatti bishaan oowwaa dhugaa daa'imman isaanii waliin rakkoo argaa jiru jedha namni kun. Kan baay'ee gaddisiisu ammoo erga magaalaa Dawwallee daangarratti argamtutti darbatamanii booda mootummaan Itoophiyaa namoota daa'immaniif dadhaboo gara Jabuutitti dachaasa. Warreen jajjaboo ta'an ammoo gara adda waraanaatti guuraa jedha namni kun. Dawwallee darbanii kan barbaadan waraanutti fe'isaa fuudhanii kan hin barbaanne uleedhaan asii gaddachaasan biyya seenuutti hin dhiisanii bara. Warra mootummaa Itoophiyaatu biyya seenuutti hin dhiisne? Warri isaan dadhabootaa fi isaan akka ijoolleen barbaadan jechuudha. Warri isaan barbaadan warra waraana ta'uuf jechuudha. Mootummaan Itoophiyaa lammiilee Itoophiyaa Jabuutii keessaa qabamanii gara daangaatti darbaman kana waraanatti hiriirsaa jiran jechaa jirta? Kunis beekamaadha. Kunis warri biraa fuudhaniitu jiraa'u. Rakkoo kana imbaasii Itoophiyaatti himuu kan dubbatu namni kun warri imbaasii keessa hojjetu matumti isaaniitu lammiileen kanneen akka qabamanii gara Itoophiyaatti darbataman hojjetu jira. Rakkoon lammiilee Itoophiyaa addatti dhalattoonni Oromoo Jabuutii himataa jiran kun baroota hedduuf bifuma kanaan itti fufee jira. Duulli qabaa Jabuutii keessatti lammiilee Itoophiyaa qofarratti fuulleffatu kun aadaa lammiilee biyya biraa qabanii hidhuu fi biyyarraa dhufanitti darbuu Suudi Arabiyaa keessatti baroota hedduuf itti fufeen kan wal fakkaatu. Riippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo keessatti haleellaa hidhattootaatiin yoo xiqqaate namoonni 60 ajjeefaman. Haleellaa baha Riippaabilika Dimokiraatawaa Koongootti kan argamu mooraa qomsobaa buqqaatotaa irratti haleellaa raawwatameen namoonni 60 ajjeefamu hojjettoonni gargaarsa namoomaa beeksisaniiti jiran. Haleellaa kutaa uturii aanaa buulee mooraa savoo buqqaatonni keessa jiraatan keessatti lubbuun namoota 60 galaafate kanaaf gareen finciltoota Codeco jedhamu gaafatamaa fudhatee jira jedha gabaasni Reuters. Dubbataa waraanaa kutaa uturii Jules Kongo haleellaan kun milishoota Codeco'n fudhatamuu maddeen oduutti himaniiti jiran. Gareen finciltootaa kun baha Riippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo keessatti qabiyyee lafaa fi uumamaa falmaati jiran. Haleellaa hidhattoota kanaan lammiileen kuma hedduu ta'an qe'ee irraa kan buqqaan ta'u dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ibsee jira. Kutaa uturii keessatti lammiileen miliyoona takka tuqaa torba qe'ee irraa kan buqqaan yeroo ta'u isaan keessaa 24 mooraa qubsuma baqattoota saavoo keessa jiraatu jedha dhaabbanni
Norweejiyaan Refugee Council jedhamu bara 2020 takka dabree qofa keessa namoonni 1,200 ajjeefamanii jiraachuu gabaafamee jira. Dhumarratti yoo ispoortii qabna taphni geeba kubbaa miilaa Afrikaa 33ffaan biyya Kaameruunitti gaggeeffamaa jiru gara marsaa xumuraa dhiyaatee jira. Tapha marsaa xumuraatiif dabruu guyyaa kaleessaa Senegaal fi Burkina Faso jidduutti gaggeeffameen Senegaal 3-1 Burkina Faso injifattee marsaa xumuraa geebaaf dabruu mirkaneeffatteeti jirti. Taphni kun har'aa galgalas Masrii fi qopheessituu geebaa Kaameruun jidduutti kan gaggeeffamu ta'uu baramee jira. Dabalata oduu tanaa Shamsuu Bashiirtuu isinitti hima. Amajjii 9 bara 2022 biyyoota 24 hirmaachisee qopheessummaa biyya Kaameruuniin kan jalqabe waancaan Afrikaa 33ffaan tapha baniinsaa bakka pirezidaantiin Federeeshinii Kubbaa Miilaa Afrikaa fi pirezidaantiin FIFA argamanitti haala ho'aa ta'een magaalaa guddoo Kaameruun Yaawundeetti kan argamu isteediyeema Olombeetti qopheessituu waltajjichaa Kaameruunii fi Burkina Faso jidduutti takkajee kan jalqabe waancaan Afrikaa 33ffaan adaduma taphni achi deemuun biyyoonni 22 dorgommicha keessaa yoo baafaman biyyoonni 4 ammoo nusa xumuraaf ga'uun isaanii ni yaadatama. Biyyoonni 4 nusa xumuraaf ga'anis qopheessituu waltajjichaa kan taate Kaameruun, Burkina Faso, Senegaal fi Masrii yoo ta'an biyyoota 4 walitti hafan kanaas karaa xumuraa dabruuf 2 kufanii 2 kan waancaaf taphatan yoo ta'u haaluma kanaan Burkina Faso fi Senegaal Kaameruunii fi Masriin akka wal morkatan sagantaan taphaa bahee ture ni ifoomsa. Akkaatuma kanaan biyyoonni 4 nusa xumuraaf ga'an kunis karaa wal morkii xumuraa ga'uuf kaleessa galgala tapha cimaa garee biyyaalessaa kubbaa miilaa Burkina Faso fi Senegaal jidduutti adeemsifameen wal morkii cimaa booda taphni olaantummaa Senegaaliin goolii 3-1 xumurame. Tapha Burkina Faso fi Senegaal taphatan kanaan taphichi hedduu kan nama hawwatuu fi deeggartootaa fi maatii kubbaa miilaa akkaan qalbii dhaabaa ture ta'uu haala taphichaa ilaalanii tilmaamuun nama hin dhibu. Taphichi akkuma jalqabeen kan humnaan guutamee fi gareen lachuu goolii galchuu irratti xiyyeeffatanii kan wal weeraraa turan yoo ta'u gama lamaaniinuu yaaliin goolii galchuu kan yaalamaa ture ta'us osoo galchii walitti hin lakkoofsiin boqonnaa bahuuf dirqaman. Erga boqonnaa bahanii deebi'an boodaas taphichi gama lamaaniinuu ho'aa ta'us gareen biyyaalessaa kubbaa miilaa Senegaal akka boqonnaa duraa caalaa dhiibbaa godhuudhaan karaa goolii warra Burkina Fasotti deddeebi'uun weerara cimaa gaggeessaa turan. Faallaa kanaatiin ammoo gareen biyyaalessaa kubbaa miilaa Burkina Faso gama isaatiin ittisa irratti xiyyeeffachuudhaan of eeggannoon deebisanii weeraruu irratti fuulleffatan. Haaluma kanaan taphni kan itti fufe yoo ta'u gareen biyyaalessaa kubbaa miilaa Senegaal taphicha kubbaa waliif kennanii to'achuudhaaf 52 kubbaa qabatee kan to'ate yoo ta'u gama Burkina Fasootiin fageenya dhiyoo ta'e irratti argamuudhaan taphicha 2% qofaan caalamuudhaan 48 kubbaa qabatanii taphachuudhaan falmii cimaa gaggeessaa turan. Gama yaalii gooliitiin ammoo gareen biyyaalessaa kubbaa miilaa Senegaal yeroo 18 karaa goolii kan yaalan yoo ta'u kanneen keessaa yaaliin isaan taasisan 7 kallattii isaa eeguudhaan 3 karaa gooliitti jijjiiruu danda'aniiti jiran. Gama Burkina Fasootiin ammoo yaalii 10 karaa goolii Senegaal kan yaalan yoo ta'u kana keessaa 3 kallattii kan eeggate yoo ta'u takka immoo karaa gooliitti jijjiiruu danda'aniiti jiran. Gama badii balleessuutiin ammoo Senegaal yeroo 10 badii kan balleessite yoo ta'u faallaa kanaan ammoo Burkina Fasoon yeroo 15 badii hojjetteeti jirti. Taphichi abbaa seeraa lammii Itoophiyaa Baamlaak Tasammaa Wayyeessaatiin hoogganamaa kan ture yoo ta'u haala bilchina qabuun taphicha hoogganaa akka ture xiinxaltoonni kubbaa miilaa hedduun ragaa ba'aniifiti jiran. Keessaafuu kaardii waa inni kennee fi peenaalitii 2 wal duraa duubaan kennee abbaan seeraa kun boodarra viidiyoo assistaansii fariin gargaaramuudhaan murtii irra deebi'ee sirreessa irratti gama xiinxaltoota kubbaa miilaatiin dinqisiifannaa guddaa argate abbaan seeraa Baamlaak Tasammaa Wayyeessaa. Akka xiinxaltoonni kubbaa miilaa kun jedhanitti Afrikaan abbaa seeraa kubbaa miilaa cimaa argatte jechuudhaan abbaa seeraa Baamlaak Tasammaa Wayyeessaa faaruudhaanis qarxam godhaniiti bulan. Oromtichi abbaan seeraa akka qeerroo amma lafaa ol kaatee osoo hin dadhabin daqiiqaa 90 guutuu fiiguudhaan tapha cimaa kana hoogganaati ture. Gama biraatiin akka Deelii Meel gabaasetti abbaan seeraa Baamlaak Tasammaa Wayyeessaa nama akkaan cimaa fi bilchinaan tapha hoogganeedha. Kanaafuu abbaa seeraa cimaa tapha waancaa Afrikaa 33ffaa kanaati jechuudhaan faaruudhaan qarxam godhe. Itti dabaluunis Deelii Meel keessaafuu abbootiin seeraa Pirimeer Liigii Ingiliz isarraa waan hedduu barachuu fi akkamitti murtiin kennamta feetee yoo dogoggora qabaate irra deebi'anii sirreessuun akkamitti akka danda'amu Baamlaak Tasammaa Wayyeessaa irraa barnoota guddaa fudhachuu qaban jedhe Deelii Meel. Taphichi akkuma deeggartoota kubbaa miilaa hawwisiisaa turetti kan itti fufe yoo ta'u daqiiqaa 70ffaa irratti taphataan kilaba Firaansi PSG keessa taphatu Abduu Diyaaloon goolii jalqabaa Senegaaliif galchee Senegaal taphicha goolii 1-2 dursuu jalqabde. Warri Burkina Fasootis gooliin nutti galte jaanii osoo abdiin kutatiin cimanii taphatanis weerara
ijoollee Senegaal kan leenjisaa Aliou Cisseen hoogganamtu ofirraa qabuu dadhabanii goolii lammaffaa keessummeessuuf dirqaman. Goolii lammaffaa kana taphataan sararaa fuulduraa Liverpool Sadio Mané bilchinaa fi muuxannoo qabutti fayyadamee kubbaa mijeessee kan kenne yoo ta'u daqiiqaa 77ffaa irratti kan lakkoofse taphatuma kilaba France PSG kan ta'e Idris Gana Guyyee ture. Haaluma kanaan warri Burkina Faso ammas abdii osoo hin muratin taphicha wal qixxaachuuf dhiibbaa godhaa kan turan yoo ta'u daqiiqaa 82ffaa irratti Ibrahim Bileetti tureen Burkina Fasof goolii abdii isaanitti hortu lakkoofsee taphni 2-1 ta'e itti fufe. Haa ta'u malee osoo warri Burkina Faso goolii itti wal qixxaatan barbaaduuf weerara cimaa ijoollee Senegaal irratti godhaa jiranii daqiiqaa 87ffaa irratti goolii abdii isaa murachiiftu Sadio Mané lakkoofsee carraa Burkina Faso dukkaneessee taphichis olaantummaa Senegaaliif 3-1 xumurame. Senegaal biyya waancaa Afrikaa 33ffaa xumuraaf taphattu ta'uu mirkaneeffatteeti jirti. Bara 2019 keessaas gareen biyyaalessaa kubbaa miilaa Senegaal xumuraaf taphatee waancaa irratti Aljeeriyaan mo'amtee sadarkaa lammaffaa qabachuudhaan meedaaliyaa fudhattee galuun isii ni yaadatama. Tapha kanarratti ga'umsa cimaa kan agarsiise taphataan urjiin kilaba Liverpool Sadio Maneen taphataa cimaa yookaan man of the match ta'uudhaan filameeti badhaafame. Sadio Maneen tapha kanarratti goolii takka ofiif kan lakkoofse yoo ta'u goolii lammataa ammoo gatii isii hunda hanga vaatii ka'utti kafalee irraa fixee hiriyaa isaa Idris Gana Guyyeef mijeessee kenne. Idris Gana Guyyeenis gara gooliitti jijjiiruu dandeetti jira. Leenjisaan garee Senegaal Aliou Cisseen tapha booda yaada kenneen taphattoota kiyya irratti duraanuu abdii guddaan qaba. Haa ta'u garuu kophatti Sadio Maneen taphataa murteessaa yeroo murteessatti arganne keessaa isa tokko jechuudhaan yaada isaa xumure. Tapha gara waancaa dabruuf arra galgala taphatamuun ammas galgala kana akka biyyatti sa'a afurratti qopheessitu waltajjii waancaa Afrikaa 33ffaa kan taate Kaameruun isteediyeema Olombee Yaawundeetti argamutti deeggartoota isii fuulduratti Masrii kan morkattu yoo ta'u taphichis deeggartootaa fi maatii kubbaa miilaatiin haala ho'aa fi si'aayina qabuun eeggamaati jira. Galgala kana Kaameruuniif Masrii keessaa kan injifate tapha dhumaa irratti xumuraaf dursitee dabruu isii kan mirkaneeffatte Senegaal wajjin isteediyeema Olombee irratti kan morkatu ta'a. Tolega kabajamtoota daawwattoota BBS oduu ammaaf qabadhee dhiyaadhe sangammaa daawwattanii akkasii wajjin ture Munawwar Ahmadi ogeessi kaameraaf teeknikaa Abdii Jamaalis nafaana ture qophiilee biraatiin walgarraa nagaan jiraadha.